برينا قوت هندا سا إما كنت روجي دينا قوت مني وانت كنا زان قبل Gudiitu bahe. Gudii maalii? Gudii raajii mootii waldaa Imo keessaa. Shamarreen tokko biyya ambaa keessatti osoo tajaajilaa jiru waldaa Imo keessatti wal baranii tajaajilaa ture irraa tajaajilamaa turte. Gaafa ishiin Itoophiyaa galtu wal wajjiniin jiraate tiraanispoortii kanfalee fi mattuudhaa waamee waliin bulee sana booda sin fuudha jedhee waadaa galee fi mucaan saatii harkaa bittee fi abiliin mormaa bittee fi wajjiniin waan raawwatanii sana booda mucaa ofirraa ari'e. Gaafa ari'u mucaan sagaleedhaan gaafa walitti dubbatan riikardii waraabbattee bukkee qabdi. Mee riikardii mucaa kanaa dhaggeeffannee walitti deebina hundi. Akkamitti adda baaste? Ish si arge maalunuu si argeera. Hirummaa kee kamtu jira? Akkasii. Ish isa horaa jettee yoo filaan taa'amamee. Maalis raajii dabalatee namatti raaju wayyoo tiraanspoortiitiin mattuu baatee dhuftu gaafa dhabdee karaa irratti akka kadhattu nama kadhataa akka deemte yaadattamu. Hunda isaayyuu birrii naa goote hunda isaa dhimma qunxurroo keetii naa goote malee waan takka irraa hin qabdu. Afaan irraa qaban. Immoo wajjin ciisne goote malee hunda sanayyuu waan takka iyyuu hin qabdu. Guyyaa takka fuutee birrii 2,000 irra gadda barbaadde. Gudeela osoo kenneefi birrii 2,000 giddiittiin dhaqee bula gabbarsoo meeqaan ishii kan ji'a tokko si wajjin ciise miti mana kee keessa. Atimo. Ji'a tokko si wajjin ciise. Haadha lafa dhaqxu dhabdee waan nyaattu dhabdee qooshaashaa kee bante jennaan. Ati moodduu namatti rigattu dhabdee. Firaashii sammarra rafturra lafa rafaa turte mo'atti. Ati moodduu kee namatti rigattu dhabdee na waan mo'atte biyyaa. Siree korra ciistamoo sayyoo. Isayyuu obboleettii godhatteetiyyuu warratti raajjusan warra raajii sobaatti raajjusan attoo deessita. Anoo kadhattuuma karaarraa qabeeni beektaa daraa mattee na kadhattee mannaan manii kadhattuu karaarraa gargaare garuu ani bara jiraattee hundumaa immoo nama. Ati raajiidha miti shamara mana keessa gargaarta. Maali kadhattuudha kaa lafa kadhattu dhabdennaan biddeenii wattiin hubattee na gargaaraa ture. Bultee gargaarta. Eessattiin si faana bulee ati namaa si faana bulumoo? Hundumas si beeka baru. Tortora biyyaa goolokkas irratti liqattu ishii. Jalqabaa kaasee wannati natti barreessaa turte isa biyyaa dhiyaate hunda isaa nan qaba. Tokko ijoollee wallaan keetii hunda isaa immoo nan beeka. Amma hargita hunda isaa poosti godhe yoo masi qolloo baate. Jireenya gufuu taa'u. Qabannaa kan kee qabadhu laamooti. Sitti mee. Ani immoo isa teela tokko lamaan isaati nyaattee galmeessiste eela. Isa nyaattee galmeessiste tokko. Nama isa tarra mana seentee hattee baate lama. Isatti obboleetti hojjette isatti kadhattee hundumaa. Maal keessa maal qabda? Eela waan baay'ee hattee baate har'a la qodaa baay'ee badee wantati hattee baate har'a. Waajjira poolisii si dhaaba dhugaadha. Ira gaafa sana yeroo na qabsiis. Hatuu koo jaallattu. Hattuma mana koo seentee qodaa koo hattee baate hattuma birrii na jalaa hattee baate ani immoo bor qaama seeraan hin si gaafa. Ragaa qabaanna baaxaam qaama seeraan fudhannaan iyyuu deemaa hin danda'u. Atumtarra dhuftee mana koo seenuu ragaa guutuu nan qabaa. Ragaa guutuu ani qabu immoo. Ragaa qabaannaan baasa dalagaa kee nama ijaan argina waa dhugaa dubbatu. Ishii mana kee kan hin seenu. Hattummaa makee kana. Ajaa'ibaa seenan hin jiru. Tortora. Isumati hattummaa makee kana satti dhuftee hattee deebite kana hunda faana boru ifa sii baasa. Bakka ragaa wajjin faataa'e ragaa wajjin. Rakkoon tokko hin jiru ayi. Poolisiinis waajirri poolisiis yoo dhuguma jiraate ani immoo boru yoon dhuguma qaama maalummaa seeraa beeka ta'e isatti iddoon ani hin jirretti dhuftee qulfii koo bantee qorqortee hattee baate siin gaafa. Ragaa wajjin. Ragaa wajjin barbaadu. Ragaa miti maaliin qaamni mootummaa koo qaamni seeraa dhugaa jiru barbaadee hin baasa. Akkasii maal abbaan dhugaa jira waaqi bar. Raajii dhugaa. Wayyoo kaleessa sakkartee ofirratti fincaa galte waa'ee raajii. Biqee haadha keenya nagarre isaas immoo hudduu haadha ilma haadha sana. Maal beektaree ati shallee karaarraa abbaan barbaadetti taphataa oolu waan taateef maal beekee haadha kee dhiiraan jetta totoo ta'e. Maalti gashe waa shallummaa kooti. Maali ree akkamitti akkas dubbattaree akka namaa. Ati raajii shallee hojii maal qixa namaati ati silaa.
Ati Isa namaati raajii wajjummaa ciisa raajii ofiin jetti beekumti isaanii. Qosaashaa borga nama dhufeen udaan haadha keenyaatti sigas baasatti Dhiituu dhiira hamma dhuftee dhudhuudhaaf jennaan isatti udaan kee haqxee mana kanatti galte siin dhufa ganama. Biqee haadha keetu dhiira taate rarraafattee qabaatte amma dhufta. Hundumtuu raajiidhaan dhibee kan bara kana kan saala bakka kan ormaamaaf jana jana. Egaa viidiyoon Diinaa Olbirrii na gaafate jedhee ofiisaatii suura koorra godhatee barreeffama kana ofumaa ofiisaatti barreessee maqaa koo ittiin banatee Diinaa Ol maallaqa na gaafate kunoo barreessee jedhee liivii banee kan irratti dubbachaa ture barreeffama kanadha jechuudha. Barreeffama kana ofuma isaatii ofitti barreessee karaa kanas isuma karaa maqaa kiyyaan fayyadamu isaa suura koorra godhatee ofitti barreessee jechuudha. Yeroo darbe tokko namoonni maqaa kiyyaan maallaqa gaafachaa jiran jedhee miidiyaa irratti baaseen laxxafaa ture jechuudha. Uummata beeksisa ture. Kun ragaa qabatamaadha. Raajotuma Iimootu raajota Iimoo gaafachaa ture na fakkaate. Kun immoo ofuma isaatii of gaafatee jechuudha. Maaliif gochuudhaaf gaafata waanan viidiyoo isaa paartii tokkoffaa irratti dalagee sana ittiin dhoksuudhaaf yookaan immoo ittiin shaffanatee sammuu uummataa keessaa haquudhaaf kana godhee jechuudha. Erga maallaqa kana gaafadhe sagalee koo maaliif hin baasne tokko. Inni lammaffaa immoo osoo nan viidiyoo isaa hojjedhee ragaa qabatamaa wajjiniin uummatatti gadi hin baasne dursee maaliif barreeffama koo sana namaaf gadi hin baasne. Ergan viidiyoo sana hojjedhee gadi baase uummatatti maaliif Diinaa Ol maallaqa na gaafatee maallaqa ni galchuuf Diinaan viidiyoo koo dalage maaliif jedhe waachi gidduutti badhaa uummanni keenya. Kanaaf iyyuu raajota Iimoo irraa cimsaatii of eeggadha isiniin jechuu barbaanna. Akka taanutti mee sagalee guutuu isaa haasofna. Egaa viidiyoo kanarraa waa hubattaniittu dhugaan ifa jira. Ijaan mul'ata gurraan dhaga'amaa jechuudha. Nu gaafa hojjennu viidiyoo ragaa qabatamaa kan sagalee qabuuf kan ijaan mul'atuun hojjennaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa kaleessaa gaafa viidiyoo paartii tokkoffaa gadhiisnu mucaan tokko seenee sirni gaa'ilaa Iimoo irratti geggeeffamu maaloodha. Kun sirrii mitii jedhe gaafa inni gaaffii gaafatu arrabsoo paartii tokkoffaa keessatti kan sooshaal miidiyaa fuula tiiktaakii kiyyaa yuutuubii feesbuukii irratti gadhiise sanarra deemtanii ilaaluu dandeessu. Arrabsoo tajaajilaarraa in eegamnee mucaa kan arrabse. Kun maaliif arrabsaa? Tajaajilaadha moo ati tajaajilaan akkasii nama arrabsu jennee gaafa viidiyoo isaa dalagnee onlaayin irratti baasnu Diinaa Ol maallaqa na gaafate jedhee liivii mana isaa banee irraa dubbachaa ture. Haa ta'uyyuu malee egaa raajonni waan qabatan dhabanii rakkachaa jiru. Egaa bishaan gaafa nama nyaatee oomacha qabatu jedhu mitire waan qabatan wallaalanii jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaafa nuti ragaa qabatamaadhaan haala kanaan baasnee mul'isnu maal akka godhanis maal akka dubbatanis hin beekanii jechuudha. Maal jechuuf hin ka'ee suura kiyya irra godhatee maqaa kiyya barreessee irra godhee ofuma ofitti barreesse waan maallaqa qarshii 12,000 gaafadhe fakkeesse haala kanaan inni kan liivii banee suura koo gad gombisee irratti dubbachaa ture. Kanaaf iyyuu nu gaafa hojjennu ragaa qabatamaan hojjenna. Haa ta'uyyuu malee gaa mucaa amma sagalee ishii dhageessan kana sinfuudha jedhee biyya alaatti wal baranii osoo tajaajilaa jiru osoo irraa tajaajilamaa jirtu mucaan kun biyya alaatti gara Itoophiyaa imalte. Erga gara Itoophiyaa imalte dhugumaan nafuudha. Abbaa manaa kooti jettee ishiin barreeffamallee waa hedduu waliin haasaa turanii waliin bulanii akka barbaadan erga ta'anii booda mucaa kana gane. Erga mucaa kana gane sin barbaadu gaafa jedhuun mucaan arrabsoo gaditti teessee jechuudha. Abdii gaafa kutattu. Egaa raajota Iimoo jechuun kan akkasiidha. Abbaa fuuraa keenya jettanii itti of hin gatiinaa irraa of eeggadhaa siniin jenna yeroo marayyuu adaraa ijoolleen biyya hambaa jirtan raajota akkasiirraa cimsaatii of eeggadhaa jechuudha. Egaa inni barreeffama kana qabatee olii gadee hoofee suura koo gombisu kun anaaf dantaa komiti anaanis bakka nan bu'u. Ragaa qabatamaan konfiidensii of harkaa qabna waan ta'eef iyyuu isa kanaaf nuti ittillee yaanu jechuudha. Waan dubbannu keessatti konfiidensiidhaan dubbanna riikardii qabna. Namoonni sooshaal miidiyaa fuula feesbuukii, yuutuubii, tiiktookii fayyadamtan hundi keessanii ijoollee keessan biyya hambaa jiran nama kanarraa akka of eeggatan cimsaatii itti hima siniin jechuu barbaanna. Egaa viidiyichi kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa waa hubattaniittu. Egaa paartii lammaffaadha. Kuni paartii sadaffaa immoo Ameerikaan deema jechuudhaan koppii sobaa yookaan immoo viizaa sobaa hojjisiisee ijoollee Iimoo keessaa tajaajilu yeroo inni maallaqa gaafachaa ture sana sagaleesaa fi koppii sartifikeetii yookaan immoo viizaa sana sinii qabannee dhufnaa hanga dhumaatti nu hordofaa obsaanis nu eegaa
hunda viidiyoo kana sheer koppii liinkii gochuudhaan bakka hundumaa qaqqabsiisaa Raajii Mootii irraa